Kajabaan jaalatama. Akkasitti hirna sana dhufte. Hirna san dhufee hirnarraa adinaan itti dawwale adinaan maama. Finfinnee dhufuudha. Oo adina wal beetani. Hin beeynu. Bilbila isaa kaaseta keessan ka kiloolee jiruurraayin mana muuziqaa kiloolee jiruurraayin harkadhee jechuudha. Bilbila. Kanumaan bilbilli gaafa sagartee moobaayil kun hin jiru. Mana tokko jira mana teelee. Kanuma kanatti ijaaramee mana wanni sun gartee gubbaan sadii akka mana amma Ameerikaa kana fa fakkaatamu kan ijaaramee. Kana keessa seeneetiin bilbila adinaaniif. Bilbilee fi kaasetaan baasuu fedha hanjee. Adinaani. Yaa bona yaa miinjee. Haya Finfinnee kootuu naanjee. Hirnarraa. Maallaqa waliin naa qabaniitiin. Anammoo waggaa meeqa ta'e? Waggaa 12 ta'e. Maallaqa waliin naa qabanii maallaqa qarshii 74 naa kennanii duursaa tokkoffaa jira Nuuriyaa Qamari haadha duursaati. Haawwan kun gartee jaalala namatti qabasin jee haawwan gurguddaa walii qabamanii mucaa kanatti hiriiruu miskiina kana gargaarra jedhanii kaaseta baafachuu deemti jedhanii naa kennan maallaqa 74 guddaadha. Makiinaa looniitti na fe'anii jechuun warri haarii makiinaa loonii kana daldaluu jiraami. Makiinaa loonii kanatti na fe'anii jechuun warri makiinaa loonii kana oofu guraageedha. Shufeeraa fi kirishbooyin isaa wayyaalaan isaa yuudiidha makiinaan loonii wajjin asirra fe'amee dhufee jechuun Finfinnee. Quba qabaadhu. Gara laafee isaa garaa kiyyas laafaadha. Awaash gubbaa waggaa keenya halkanii makiinaan gartee ni fattashama kotorbaan ni fuudhame jedhanii sakatta'ama. Amma waggaa gadi buunu an akka malee booya rabbis ni kadhadha. Haadha abbaa sin qabuu miti yaa rabbii kiyya na gargaari jeetiin anjoolleedha Finfinnees akka dhaqee hin beeku. Yaa rabbii kiyya jiruun injifadha jeetiin deema. Yaa rabbii kiyya na gargaari. Me maallaqni kunis osoon kunoo kannuufi isaan kanaaf guraagota kanaaf jimaa osoon bituutti maallaqa fite. Dhume 70. Haratti yoona tuman hin beeku jee. Maaliif Ijoollumaan qaba. Guraageetu yoona tumte jee. Ammaan tana hoggaan dhufu. Awaash kana gubbatti hoggaan makiinaan sakattaamaami gadi hin bu'e. Hoggaan gadi bu'u akkanatti konkolaataa duubachi naannee. Namtichaan ani hin beekne hawayyaa adii kaayyate. Na dhufee poostaan kun sirraa bu'ee hinaan jee boo'uutti hin jira yaa rabbi na gargaari jee bakka deemu hin beeku. Eenarraa bu'ee hin jeen halkanii beekne. Naa kanneetuma bade. Poostaa. Poostuma na kenne. Fuudheetuman jabeeffadhees keessatti ka guraageen irra na argine. Ta dhugaatiin siyaasa. Amma achirra hollachaatumaan as keessa kaayyadhee gara matahaaratti deemne shiftaa jira kararra gartee warra shiftaa makiinaa wal eegeetti deema malee hin deemu. Matahaaraa tana keessatti suuta baasee fiixa poostaa kana kanatti dhoose. Maaltu keessa jira? Maala kana hin beektu? Hin beeku. Fudhadheetu marrifadhee namoonni irraa harka jira namtichi irraa badee asuma keessa hajjadde. Hoggaan akkanatti dhoosu maallaqa gurraacha. Amma gaa konkolaataan kun hoggaa ammas matahaaraatirraa fuudhee gara Finfinneetti Eiratti na buusee jechuudha nama bariisaa. Okeera. Amma gartee Finfinnee hoggaan galu. Siif haaraya magaalaan kun. Naaf haaraya. Amma Eiraatti hoggaan bu'u bilbilli mana hunda ni jiraa miti. Waan peepsii jettu takkaatu jira mana xiqqaa tokko akkatti tolfame. Kanaan dhaqee afaan Amaariffaatis ni beeka. Silkaas dawwaloonii jeen. Ishi silkuun taaqaallee deejan. Fuudheetiin bilbila adinaanii jira. Bilbilatu jira. Kiloolee jira adinaan. Bilbila gartee manaan adinaan duraan itti harka dusan. Moobaayiliin jiru sin jee. Bilbila mana adinaan galuu bilbilee jechuudha. Hoggaatana haati mana adinaan kilooletti bahee jira jechuudhaan. Mana muuziqaa kiloolee. Dhaqee jira. Yoo bilbilee markaatottu kootu siin je'ee mana muuziqaa kilooletti Gojjaan barandaa ji'i makiinaa yaabbadhu ji'iini jaanaadha manaa isaatii. Akkasittiin ka'ee markaatoo taaksii jettu harkadhee jechuudha. Markaatoo Gojjaan barandaa jetti makiinaan. Ka'eetiin keessattiif darbe.
markaatoon dhufe eessatti na buusa bakka masgida na wartana biratti na buusa jechu makinaan bakka tana duuba masgida na war kana osoo miilaan ol deemuuti masgida keessaan ol bahee waan akka Taayiwaanitti gartee boorsaa fi huccuu gurgurantu jiraami tanumachi seenee huccuu feestaalattiin deemadhaani feestaala kurtuu feestaala kurtuu maal? Kurtuu reeyanii maqaa feestaala sanii dhaabbaticha feestaala sama oomisha beekon feestaala amma boorsaa bitadhee jechuu baagii boorsaa kana kamal jiruun bitadhee king boorsaa jiruun bitadhee maallaqa sanirraa maallaqa kana hoggaan baasee lakkaa'u kuma shani maalleeni awaash gubbatti harkan dhufee naa kenne sun rabbiin naan gargaari rabbiin na gargaari jedhe kuma qabadhu amma kuma shaniimi boorsaan kun meeqa qarshii 60 boorsaa kingi jiru kanaan bitadhee jechuu kingi kana bitadheetiin nama magaalaa ta'u amma asi fannifadhee mataan kiyya guduruun as nageessi arki osumaan deemu muuziqaa afaan oromoodhaa iyyitu dhageesse iyyitu muuziqaa ani shanyii leencaatii jirti oneen kosheen durii kan abbaa koo isii dhagaya nama tokko na dhufe oromoo muuziqaa beetiin ነው እንጂ ኪሎሌ የሚባል እዚህ ጋር ነው በዚህ ወደ ላይ ሄደና እንጀም በዚህ ሰገሌ ነገውት እንጅራቤ ኦሶን ደሙት እንትብሄ የቹ ኪሎሌ ዱረቲ ሶቴ በረንቶቲ ፊ ኡስማዮ ሙሳቲ ትቱ ነቲ ገበ አዲና የሮተን ዱፍነ ዱፉ ጅለ ታክሲ ዳመና አዲና ዱራ በከሰንገ የቹ አወል ኡስማኒ ፊ ደበላ ደመኤ ቱበከተነ ዳበታ የቹ ሶቴ በረንቶቲ ኡስማዮ ሙሳ Usmayo Musa jechuun kanaan anjaan. Gammadne. Gammadee. Dhaabbadhee akkana jeen ittiin dubbanne isaan kanatti. Calliseetumaan dhaabbadhee achi boorsaa kiyya fannifadhee. Isaanis iyya keessa na laalan mataan kiyya guduru. Hattuu seen. Guduru. Maaluma bareedaa siin ture. Dhugumatti. Amma si bareedaa bara. Egaa jettee fusila. Bareedaadha. Daawitee foodin bareedaa Oromoodhaa dhuguu Oromoo bareedaadha. Abba gaa muuziqaa teessan tarranii dhaggeeffadha. Akkanatti dachiin turraafamti. Dhaggeeffadhu. Amma adinaan bakka tanatti nan dhufee jechuu. Anaan jeen Kadiir jechuun rifate. Nama guddaa eege. Nama guddaa eege. Ana xiqqisha. Asumaa makiinaa keessa na kaa'ee. Karamana. Karamana naan qaceelee jechuu. Adinaan keenya maallaqa kana akkanattiin rabbi naa kenne seenaa kanas itti himee hodhoo kaaseta bakka baasanitti kaasetaan baafadha. Naa hodhoo jeetiin adinaanii kanneefi jechuu maallaqa kana akka isa bira naa taa'ee inni waa hunda naa godhee kaasetaas bakka gartee karaa nagarsiisu. Amma mana isaa nageessee jechuu. Mana Rufaa'el irraayi Shogol irraayi eessa jijjiirate makaniisatti jijjiirate jechuudha adinaan kun. Erga deemtee booda. Erga warra kan jijjiirate. Na fuudhee naan deeme gara mana Sumayyoonis kana jeena barsiisee suutee bareentuuttis kana awwal Sumaan jaama obboleessa Muktaar Sumaanii dabalaa damee jaama hoggansa baandii gadaati jedhee fuudhee akkas hin nagayeesse mana isaa. Amooriin galtan. Wal nagalchi gaa mana isaatti. Gammadee bu'aa adinaa nagarte. Gammadee. Gammadee malee. Yaa Rabbi Rabbi kadhachuutti jira mire Rabbiin kiyya naganne jetti Rabbi galata galchuu jira garaa kiyya keessatti. Amma fuudhee manatti nagalchee. Mana gallee miti. Ani adinaan harkutti ajaa'iba. Inni gartee anaa xiqqaa ta'utti ajaa'iba. Wal ajaa'ibuu taatee jechuun dubbiin. Amma mana adinaan ni taa'e. Adinaanis gitaara dawaa mire. Amma adinaan kun akkaan dhufetti hannaa mokonninii jira. Hannaa mokonnin obboleettii daawwitee mokonninii jechuudha mana isaatii wajjin. Adinaanis yeroo tana fuudhee jechuudha.
amma